Damsatokuma Islama kananu jajjabeessa yaa kan jireenyaa simbaases biyya keessa yaa kan qawli rabbicha quraana isaa dhageessan barri bara wahdaati kariim maaliif walleeysa islaamummaatu qulqulleessa jidduu keessan waasennaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii nana kee karakkin an argee dhaga'ee keessa dibdee hawaasa keenya biyyooti adda addaa keessa waan fedhellee haa ta'u wanni baateef kaleessa garuu amantii tokkummaa qabda qalbii kee keessa qawlee rabbiif rasuulaatu hawaasa gamteessa ahwaal ummata garii islaamummaa faallessa naannoodhaan qoode walleeysa maaliif deensaan adeemnaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii silaa namni biyya bahee tokko tahee jiraachuuni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii rakkoo bal'oo wal gaafatee iyyaafatee gamtoomaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii waliin galee dhalootaaf fakkii ta'uuni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii barri kun kan waliif yaannu waliin yaanu gamtoomaani rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaa diinii yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii durtokummaa daawwanni quwwaa islaamaa jabeesse qalbii ummata garee wanna irrattaan fageesse jidduu ummata islaamaa hatuwween sharrii keesse dhukkuba gosummaatiin wal qoqqoodee walleeyse